شروع جدي كردي والله بالله بلا دقي مين إنك تلا لبانا اللي لون كيس دلك موجي كيس تكان دلك كأمو أني بورنا كيس دلك أمني كرار بوتي مثلا فار كابورة دقي قلت أصلي لي واكني ولسني أبلي كفلي حواس بلا نجي سيدني مكاجرا دام بافدي ورا بوسا كنو فران كذا أنا ران سلالتي من قطوا دام بافدي ويالا من سدي كرادي أمة كبار أبدي أمني كراكتا أجري دام باسي أكس تواسا بود gati kabalani jechu kura bulani kopi kesa bulani ammo kalma tani wali magullati magadina wayti kenani birademun sirrimti abban fe najalatu ani amana ma jabi miti garu dalaga nakasi Okay, thank you so much. La nuti nama kana manne kan shakkine osoo taane yeroodhaaf akkaawuntii nama barbaadanii fidadhaa warri naannoo sanii jennaan ijoolleen nutti fidanii mallaqa irratti waliin qabne I think warri mallayni bira jiru yoo ofii gaddeemuu sodaate nama dalaguu irratti dabarsaa yoo jenneen illee waan didu natti hin fakkaatu yoo sheekotii amma finfinnee jiru tabirri irratti guurame kana mijeessine ijoollee ofitti daddabalteetuma nu gargaarta akka ifaa jedhu ummata bira ga'u irratti hojjetta. Ani siin jedhee bar amma fakkeenya osoo godina biraa taate osoo waan ofitti nama godina Arsiiti kun ani aktivisti godina Arsiiti akkasiimi mee godina Arsii kana keessa aktivistiin biraa jira? Jira. Ummata kana hin beeka tokko jalaa gubbatti beeka wanni kun kallattiin akkuma tiyatti wallahi dhugaa dubbiin ta'e takka beeta ani bakka bu'aa ummata Oromootillee bakka bu'aa ummata Arsiitillee etteemi dhugaa bakka bu'aa akkasuma osoo namnu si shuumi rabbi si shuumi an amma godina Arsiitti ana laallatti kallattiin raayyaan faa caalaa godina Arsii ka beeku ana Dr. Sufiyaan Usmaan faa caalaa ka beeku ana nama godina biraa caalaa dhalate caalaa ka beeku ana hin beeka akkaataa ummata kennaa beeka mootummaa kan akkaataa beeka dhugaa lafarra jirtu fact jajuu miti wallahi waa akka aduutti waan jirtu jechuudha kana jara san ani biriin irratti galchaa Ahmad Dugeessaa miti ani haala isinii aanjessuu danda'e akkaataa beeka no biri leessa na dhaga'uu yoo isiin hoogganamni laal deengadda warri amma fakkeenya sikkoo mandoon bakka bu'ee booranaan dhaqe namnummaan guurtaa argitan wanni ennu qamaruu seenfaana wajjin agartanii Ustaaz Mustafaa argitan jarri sun qamaruu seen jechuun garuu muuxannoo nama sheekotiidha muuxannoo waa qoodu sadaqaa qoqqoodu narra hin beekaniimi na jala deeman si dhageenya naan jedhan nama dhagaya namni fiildii isaan ta'in keessan seenu akkaataa itti shaallaa gaafa geessu mee heetariin faa gaafa akkaataa itti geessu muuxannoo qaba haqa sana maaliif akkaataa itti qoodamuu fi karoora itti qoodamuu fi caaseeffama isaa karaa mootummaa kan akkamitti dubbisanii eenyu dubbisanii biiroo kam dubbisanii addaan beeka. Amma maaltu jira beektaa Ahmad nuti yeroo dhumaa fi maallaqa bakka tokkotti walitti qabne malee eenyu geessaa sun namuma muuxannoo qabuu geessaa sheeyaquufaa hajji haa deebi'anii akka ifaa jedhu ummata miskiina san bira geettu nu gargaartaa. Namni hajji deemee deebi'u namni beekumaan taphata asli. Maa birrii maqaa akkaawuntii isaatirra jira akkam gootare akkamiin baasuu dandeenya? Meelaal karaa koo nama kenna inni hajjiin silaa bar sirkaayyuu hajjiin tamakkaati miti irra guddaan osoo inni beelaa jiru hajjiin deemuun qabu isheetii sun sila. Wallahi billahi. Osoo birriin kudhamin dura deeme aboo akkaawuntii nuu kenni jennaan nuu kenne akkaawuntii manama ji'a sanii dhabne boleeso. Achi taa'e ila Ahmad irratti hin galchin warra duqeetiti haa galchu warra harcee gurguru warra harcee gurgururatti galchaa sumunii takka naa galchinaa. Warra harcee gurguru danda'e. Ahmad hin fudhataa miti. Men. Ana ingin dandayati har cema fuudhanatti kenna akkaataa nagge isami mi'a yoo hange tokko nama yoo nama mootanarra taatikomi waan ku qabatu harkiyaa seni illee dhaaga yankis fuudhee isaan ergan waan beelan jira nam ilaj aja niroba niroba wani itu bakar ja deni
Nah. Nuti ummanni rakkateera ummatuma dalagaan kenna ummata sagalee ta'uudha. Yoo gargaarsa barbaachise gargaaruudha. Gargaarsa kanarratti mootu namoota naannoo rakkoon itti ga'e irra ga'e san akkaawuntii isaan amanan hin amanna dhalattoonni naannoo sanii jedhan irratti nama gargaara. For example amma gaafa ummanni keenya ka Harargee torbaan san dura gargaarsifnu akkaawuntii dhalataa naannoo sanii imimmaan hiyyeessaa ka jedhu Ustaaz Anas irratti gargaarree gaafa mootu walloo dhalattootuma naannoo sanii ka sheekota wallootii fi waan isaanii irraa hafe ka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nuti ajaja hordoftoota kennaa jala deemna siigalee miti siigalee kanaaf amma ajaja hordoftoota kenna warra sagalee nuu tayaa jedhu ummanni kenna miidhame jedhu dhufee gaas irratti yaada ibsatu koomentii jalatti ibsatu ajaja isaaniin fudhanna siigalee miti hoogganni kenna foloorii kenna siigalee miti anamma ummanni na hoggonu asli waa takka si gaaf dhagayi karoora sitti anamma ummanni na hogganu irra hedduun jechuudha namoota na hordofu nama 490 kana jechuudha koomentii isaanii dhaga'uun gastii isaan gidee dhufanii yaada kennatan dhaga'uun dirqama siigalee kanaafi waan kana keessaa baafne hin kenninu yaada ummataa san hubattee kaate bakka yaadne ummanni irratti gargaaranna jedhe irratti waa goota. Kanaaf amma ijoolleen dhalattoonni naannoo sanii akkaawuntii nama jajjabaa qaaman achi keessaa dhalatanii nuu kenna jennaani ka Sheyaaqub fi Muhammad nuu kennan ijoollee Masirkaati. Sheyaaqub amma san dura achi isaan waan kana muuxannoo illee hin qaban garuu nama jabaadha namaan illee qaaman beeku. San dura isaan immootu hajjii deemanii hajjii nama guyyama 4-5 tafe hin dhufu hin deebi'e rakkoo miti siigalee miti. Amma ati maal gargaaru nu gargaaruu dandeetta? Maallaqa nu bakka tokkotti walitti haa qabamuufi malee nama guddaa magaalaa keessa ergachuufillee miti yoo dhaqanii uummata ofiitti ergamanillee rakkoo miti kabajama dabalamaa fi yoo ergamuu baatanillee nama guddaa erguun dirqamaa miti namuma akka keetii ka yaada ka lafa beeku ka dalagaa beeku kanatu ergama koree ijoolleen hin jirti walitti dabalamtanii ergitan mallaaqni ka biyyatti galee qofaa miti ka kaashaap bira jiru jira ka ana bira jiru jira ka biyya jiru ka biyya alaa jirullee jira siigalee miti wanni mallaaqni ebarratti maa guurame jedhee walla murachiisu hin jiru amma ka ummata Harargee for example qarshii baankiratti wanni gale xiqqaa waan nu giiftiin gurruu caala 90,000 waan akkasiitu gale miliyoona 3 fi 700 fi way nutu asii erge jechuudha harka keenan ergina nuti abbaa farmaan irratti ergu anama fakkeenna fi ol gara miliyoona 2 jala ka ta'utu na bira jira mallaaqni ummata shirkaa jechuudha kan ergin sirratti erguu danda'a ka biraa sirratti erguu danda'a garuu fedha keetinii miti ka deemtu fedha ummata si hordofuutin fedha warra waan kana sitti kenneetin fedha dhalattoota naannoo saniitin siigalee miti sagalee ummataa dhageeffatteetiniin bakka ummanni godhe siin jedhetti goota. Amma ati mootu akka nama naannoo sanii gulbatiin himi wanni kun wal amansiisuun mari'atuun siigalee miti kana waan ta'eef akkam gootaa atillee dandeettii qabduun ummata kee gargaarta. Nullee sagalee taa'aa jirraami waan dandeenye waliin qabaa jirraami sheeyni sorbaan kana keessa haa dhufu warra koreetiin walitti daballa karaa hin tottolchitaa fi akka ummata bira ga'u izaaba goonee waan akkaawuntii irratti baankii irratti gale izaaba goonee kan bira jiru izaaba goonee biyyatti erginee siigalee ummata beeksifnee kaatanii gaasisan malee xulxulima 10,000 5,000 fi garii ogeessan nutu hattuu ta'e nullee rakkanna bara akka tiyyeetu sanitti amma yoo ati 100,000 ergan har'uma geessite iftaa yoo ergan geessite ummanni mallaaqni meetii nyaattan nuun jedhanullee nuu bakka tokkotti walitti qabneetiniin
erguu feena si galee miti. Akkuma uummata keenya karaa argee kun si galee. Beet akkana dhageeka. Beet akkana dhageeka. Si dhageeffadheen. Maslahaa barbaannami faayidama uummata kanaa barbaannami. Anallee garaan asii na gubata. Akka nama callisee sodaatee nu fakkeessa. Anatu waan ofii dandeettu akka amma fakkeenya waa takka naa kaafteeti. Amma ati kuma kudhaniinatti ergitee arrabsuullee hin dandeetta, na hiisisuullee hin dandeetta saala takkan qabu. Akkiyyaa kana sareenaan jettee sheeka guddaa san amma sheeka eessa geessitee itti bilbiluun nama qaanfachiisa, wallaahi nama qaanfachiisa. Danda'ee gammoojjii san bu'ee rakkoo bakka sanuu danda'een bu'u takka jedhe. Ani amma Ayisuusii gubbaa yaabbadhee fedhu gaafa garii miilan deebee harree yaabbadhee farda yaabbadhee kilomeetira beekama. Laal fiildii barumsa isheen ilmi karaa ilmi. Maama Ahmadii kiyya dhageettu. Sheeyni bara achi geessu fi mika akkaawuntii nuu kenne. Nama onlaayinaa kanatu nama sheekaa yoo itti fidde amana habiibi. Singallee istaul. Sheekotiin gurguddoon tun birrii haa baadiyyaa san geessituu miti bara. Naagale. Namatu nama miidiyaa kanatu sheekotii gurguddoo kana amana. Birrii nuti oli qabannee kaane nama ergachuu dandeenyuun kuno kumtaala hagana waan hagana ganda akkana geessaa jenna ganano men. Ayyee bareeda yaada bareeda. Amma digalee tami. An beeka bar naagale yaani amma mee afachu man illee dhagaa jira. Amma waan gootan itti gaafataminsa guddaa ka amma ka hargee caalaa ka kanaa caalaa ka sirkaa kun illee itti gaafataminsa guddaa asli allafarra jira dachirra jira. Wallahi garatu na ummanni halkan takkitti qorra mee ati dachii qorraatti dhalatte qorri gaara cilaalu halkan takkitti keessa buluun agam takka ulfaata. Wallahi ummanni waan uffatuun qabu. Wanni ani fiffiiguufillee maaliif wanni fiffiigee daddafee achi dhaqee bakka san dhaabadhuuf ummanni ala jira. Bosona keessa rakkatee jira. Gaalamaa san keessa jira. Qorra jira. Wanna takka ila midhaan amma bade arsii kana guututti bade midhaan ka adoolessaallee waan nyaatanii bulan amma tanatti hin qaban. Wanni angaraana gubatuuf ka wanni jedhuuf kanaaf taani ammoo irratti eeganii haga tokko osoo amma jarri sun jechuu yeengadda kaleessa raayyuu bakka san jiraatte lafa san lafarratti nama dalagu jechuu yuma san gabaasa yoo isin asii birrii irratti ergitaniimi lafarraa gabaasa isinii dabarse miliyoonni meeqallee hin gurguramaa ummata keenyallee irraa furmaata fiduu danda'an kan hojjennu bar amma rakkoota sirkaa qofaaf hin dubban rakkoommaan Oromoo keessa jirtu nama silaa dandeettii qabu nama ummataa waa buusuu danda'u akka badaatti ilaalan nama silaa hin dandeenye muuxannoo waan sanii nama fiildii isaatiin alatti sheekama afachu sheeka Qur'aana taa'ee qaraasu hadiisa taa'ee qaraasu masjida ijaarii qorqorroo dhahii akkamitti beekan beeku inni Qur'aana qaraasu malee qorqorroo dhahuu beeka. Sira warra fiildii sanii qabu warra hayyamatti baafannee waan kana qabna. Haaluma ummata keenyatu na jalsiisa wallahi billi. Walii galateechii fi tasirkaa haa taatu sheetichi haa galuuti dhagaika waan isin godhuu danda'u. Namichatuyyuu konkolaataa argite kun akkanatti harka lamaan oofaa kun harka tokkoon akka oofaa kun karaan oofaa kun qabe oofon akkana oofaa maaliif akkaataan konkolaataan itti hin oofne tokko hin taane jedhee mucaan hiriyaa kiyyaa gaafate beekta shifeera gaafate asumatti konkolaataaf jaartiin takkaa jedhe kullu ni kalaa xariiqatu nun jedhe afaan alabaa hin beektami. مظبوط مع عارف هذين konkolaataa jaartiin takkaa jedhe kullu ni kalaa xariiqate karaa barbaaden oofaa jedhani konkolaataaf jaartii ofii karaa ofii barbaaden godhaa jedhe si galee miti akkasani amma namu dandeetti akkaataa dhageetti itti qabu karaa barbaaden oofa karaa barbaade kana yoo ofummoo akka ummataa ta'utti oofuu qabu ila amma nu warri biyya alaa jirru onlaayinii kanarra jirru keessattuu ijoolleen tiktookii warri kaayiroo jiru yeroo baay'ee gargaarsa gisee gargaaru namni naannoo sanii dhiyeeffate sagalee bal'aa argate irratti birrii walitti qabna. Akka birriin keenya sun immoo bakka gayu dhiibbaa hin goona. Lolaanis birriin nu guurre uummata bira hin gaya. Si galee miti karaa nu barbaanneen gaa jechuudha. Karaa ofii barbaanneen oofna malee karaa ummanni nu hordofuu barbaadun nuti oofna ummata san si galee.
Amma nuti gaafa ijoolleen dhalattoonni naannoo sirka sila boo Harargee gargaartanii, Walloo gargaartanii, Wallagga gargaartanii, Shawaa gargaartanii, Boorana gargaartanii nuti Oromoo miti. Isinirraan dhalanne nurraan dhalanne gaaf jedhan ana baay'ee natti dhagame nama baay'ee wallola jechuudha. Fiigale abbaan kiyya katakka irratti hin dubbatin natti dawwaleetiin maaliif nama arrabsitan an jedhen guddattu nan jedhen gadda fiigale sababa ummata sirkaa kanatti jechuudha. Wallahi dheen gadda. Kanaafi namaanuu walitti buune kun maaliif rakkoon ummata kennaa kana tokko rakkoon kun rakkoo namtolcheeti malee rakkoo uumamaati miti. Tokkoffaa sagaleen haa dhagayamuuf. Bar ummanni sirkaa kun baatii jaanagaya argannaan gargaarsan barbaadani isaanuu nama gargaarani hin beeytaree lafa san dobaa ol biqilu hunda nyaatama dobaan lafaa ol biqilu baalli lafaa ol biqilu hundi nyaatama baatii majaaronni dhaabannaan qotu bocuu minaamin sin barbaachisu jechuun hin duutu sooqidda qofa alaa bitatta sooqidda malee wanni Anu waata kan bari. zaitiyyuun barbaadu Anu akka gaarii jiran banne. Ega. Anu banne. Wallahi firkatti jechuudha lafa baddaa yoo gammoojjii taate malee sooqidda malee zayitiin barbaadu. Bakka zayitii dinnichaan jira aannan jira rakkoon qabu. Kanaaf amma maasiin jechuu barbaanne nuti tokkoffaa dhagaa tokkoon simbira lama gochuu barbaannetti. Tokko sagaleen uummataa akka dhagayamuuf. Lammata waan xiqqoo nama amma rakkateetiin muka jala jiru osoo bishaan illee binneef. Kanammootu ijoolleen dhalantoonni namoota bira warra akkaawuntii eeyyama qaban gaafannaan wanti kun siyaasa bara namtolcheeti miti. Siyaasatti nu galcha jedhee warri ceephinaan siyaasatti hin galchinu jennee dhiibnellee jira. Maqaa isaanii asirratti attaa godhuun barbaadu. Sheekotuma keessa jiru. Alima. Bidimee waraqaa kan isaan daddafi. Dhageeffadhu. Kaayyamaa san hundaa Dhagahi dhagaanatti gadi bu'uun waan milishaa ta'e miti. Akkattuu wannoo miti. Na dhagahi. Kanaafi amma gizee ijoollee nama naannoo sanii nama namni amanu nama rakkoo san beeku kadhaqee gargaaru Sheeyyaaqub as turan madarsaa Alazaaritti barataa turan nama guddaa biyyattillee nama alulkayrii Turkii kana keessa dalagu tokko sheeticha kana inuun beeku sinigale miti jara kanaa jiran. Okay. Akkaawuntii bananii nutti fidanii birriidhaan walitti qabne akka carraa bara akkaawuntii sanuu isaan nu kadhatanii miti kadhannee itti warwaannee uummata keenya gargaarachuu feena rabbii jedhaa nuu kennaa jennaani akkaawuntii iyyuu aktiif nu godhuu hidhanii guyyaa sadi ture nuu kennan sigale nama tuuffannee miti filannoo uummataatiin hawaasa naannoo saniitiif hawaasa ollaa irraa hordofuu qabdaa jechuudha. Kadhanneeti mala isaan bu'aa takka barbaadanii miti. Aktiif nu godhuu hidhanii guyyaa sadi ma guyyaa afur ture kuna warri koomentii kana jala jiran hin beekani. Nama meeqa anaayyuu akkaawuntiin hin dalagu uummata gargaaruuf naan jedhaa ture. Kadhannee itti warwaanetu. Kana jechuun maal jechuun Ahmadii kiyya beektaa? Amma tokko rakkoo ati qabdu jira akka keessitti. Ati akka Ahmaditti kophaa kee hin dalayda. Tokkoffaa miidiyaa makana fayyaalumma matee taphtaaf jetta malee itti fayyadamuun beektu. Maali jedha? Anti feesbuukii kee yeroo baay'ee hin laala. Ani maaf hin jedhe Ahmad? Namni nama amanuu waan tokko waan namni nama amanu isa irratti mootu abbaan tolfatu waan tokko maaf hin jedhe hangaa bira ati biyya galtu. Osoo ati hin hidhamin dura maaf hin jedhe yaadatta? Maaf hin jedhe dhabda? Kaameraamaanii tokko qopheeffadhu. Kaameraa tokko bitadhu. Viidiyoo waraabdu. Kiliir godhi seeraan waraabi. Fiffiigaa waraabini seeraan waraabi. Gaafa Harargee jirtu ka Arsitti waraabde idiitarri keessuun kaameraamaaniin haa gadhiisu. Gaafa Boorana deemte ka Harargeetti goote gad haa dhiifamu. Istiraateejii si kaa'ee ture. Waasaappiin deemi sagalee kiyya dhageeffadhu. Yuutuubii banadhu. Feesbuukii peejii haaraa banadhu. Viidiyoon taane gadi dhiise. Amma viidiyoon kee nama bira ga'u ani maaluma ta'e mucaan kun waan ka'ee dalaga. Viidiyoo isaa maa nama bira hin geenne. Anama fakkeenyaaf ofii feesbuukan fayyadamne malee amantaa feesbuukiin kiyya birrii akka kafala. Wallah feesbuukiin kiyya hin kafala feesbuukii ani halitti akkaman. Maal sin jedhe gizee hunda namuma kadhatu osoo hin taane viidiyoon geessitu kun mallaqa yoo herreege mallaqa saniin rakkataa gargaaruu dandeetta. Anamma osoo biyya jiraadhe wallahi yoo xiqqaate baatii lama sadiirra naman kan dhoolaa irra dhufe. Baatii lama sadi uummata kee gargaaruu barbaanna. Viidiyoo bareedaa waraabde viidiyoo tokkorratti doolaara dhibbuma yoo si herreege haga dhuftee nama kadhattu
dhibbatan deemtee rakkataa kennitaa jechuudha. Feesbuukiin viidiyoo tokko irratti $90 irre ilaa nama dhiyoo kana sargii ayyaana wannoo tokko dhaqe iskiriinshuut godhee si agarsiisuu danda'a. Ayyaana ijoollee Harargee tokko dhaqe ka qaalluu wayii dhaqe. Sirbaa jiran viidiyoo waraabe $93 irre viidiyoo sun gillee gattu qeedhaan jechuudha. Fakkeenya galee miti. Kanaaf wanta tokkoffaa anama $93 san yoo fedhe keessaa baasee tiniin itti nyaadhaa barbaade rakkataa kennaa jechuudha. Namni naa kennan jiru sistema miidiyaa pilaatfoormiti si galame. Kanaaf ammaati tokko kophaa kee tabtab jettu. Bakka ati kophaa tabtab jettu kanatti namni waliin argu. Ammallee deemee si hima. Uummanni kun uummata keeti. Uummata irraa dhalatte dalagaa jirta dhugaadha dadhabaa jirta dhugaadha. Akkaataa dadhabbiin keessuun galma ga'u. Seena dhaabsii ta'utti viidiyoo kwaalitii qabu waraabi yeroo waraabu viidiyoo kwaalitii qabu waraabi lafa kaayaa deemu viidiyoon keessuun ufiin mallaqa taa deema viidiyoon daban ammaa isinii galan kanuma gargaarsa uummataa irratti mootu mallaqa haga baankirra gale haga akkaawuntirra gale haga nu bira jiru walitti isaamne uummata beeksifne ijoollee koree jirtu warra gara keessiinu jira waliin dabalamte warroota biyya bulchan baalasilxaaniiwwan dubbiftee walumaa waan danda'amu geessitan. Ishi? Baay'ee si dhaggeeffadhas amma kaa yeroo naa kennu. Laal hayyama federaalaa qaba takka jedhe waraqaa federaalaa qaba. Amma fakkeenya karaa mootummaa waa'ee polotikaa kaati jette saniif annam tokko bila mootummaan maqaa na dha'uu hin danda'u jechuudha. Ani fuudhee ila waraqaan aalamni Oromiyaa irraa haga federaalaa guutuu isaa waraqaa guutuutti qaba. Godina Arsiitii miti beekta yoo daba yaadan malee ani wanta akka hayyama qaba. Fakkeenya bakka amma ji'ooma yoo fiddee natti ani fuudhee keessa waan san maaliif karaa dabarsuufuu ani hayyama qaba. Godina Arsiitii si qaba. Poolisii yaasee waraana yaasee waan mara godhee tartiiba qaba. Akkanumatti isheen tokko ilmi qaree lafuma wal kayyaarra fakkeenya geessuu hin danda'u hayyama hin qabu qaba. Waraqaan hayyamaan jiru. Akkamitti karaa dabarsu midhaan sanuu dabarsa. Anima akkasitti kanaafuu kaani ammoo warra kaanii wal beeka. Wanni anima sitti dhaamu asirratti sirkaa kanarratti waan gargaaruu danda'u. Waliigalatti haa taatu rakkoon akkasii sun akka muudanneef. Uummata kana hin beeka karaan itti geessan. Yoo nallee tuffatanii nallee dhaguu wanti sun barbaaduu baatan haa taatu asirratti illee himaa fi buusaa gonofaa godinaa bira dhayitan. Buusaa gonofaa midhaan hin bitan nama dhibu zayitii bituun maaliin bituun. Buusaa gonofaa aanaa sirkaatti isinii barreessa. Aanaan sirkaa gandootii jiru bakka rakkoon jiru kana calalee namoota sharaa taate waan taate kana isin ammoo isin harkaan fudhatu mootummaa jechuun nama gargaara bakka san irratti fuudhee ganda kana keessa calalee bulchitoota gandaa walitti qabee manguddoota walitti qabee midhaan kana fuutanii zayitii kana fuutanii sharaa kana fuutanii rakkoo jiru waliin furan yeroo furan kana ammoo uummata kana achi dhaqeen viidiyoon maaltu isin buqqise maaltu akkana isin godhe rakkoo akkasiiti namni waa gargaaru kan hin dubbatu. Dubbatu kana kan dubbatu wani hin beektamii ree garaa keessatti hawaasa biraan akkasitti bifatanii gayan yoo kanan ta'in ammoo nama hedduu barbeeyta namni keenya kun rakkoon isaa maal anillee akkas ta'aa ture lakki maal abboo waan gaarii keessatti quraana rabbii keessa takki sadaqaa keessa uummata rakkatee keessa waa'ee poolitikaa dalage jedheetuma asallarraa fuutee osoo nam tokko maqaan dha'iisoo bolchaan dubbisin fuutee xareetaa geessite itti hidhamta wanni qabeenya uummataa sunillee hin bada rakkoon nama muudatti. Namni chaalenjiin nama muudatu karaan saniifuu jara warra keenya san kunoo ani wajjin jira bulchaallee lakkoosallee sillee kennuu hin danda'a warra buusaa gonofaa atuuyyu wajjin dubbachuu hin dandeetta. Kaameraa qofa kaasan atuuyyu isiniyyuu warra buusaa gonofaa bulchaa lakkoofsisaa si kenna godina Arsii osoo waa'ee poolitikaa hin ta'in uummanni haa gargaaramuudha wanni akkamitti buqqa'ee maaltu buqqisee akkam ta'een maaliif maaltu kanaan nu gahe namni rakkate muka jala jiru ciiree keessa jiru ciiree jala haa bahuudha amma. Daadannoo fi walaloo osoo hin ta'in bifa saniini kanuma fakkaattii aannan jiru inshallah rabbi haa tolchu gaafa nutti ajamtanitti bifuma kanaan waan dandeenyu humna teennan ogummaa qabnu hayyama wanni baafanneef uummata Oromoo gargaaruuf wanni hayyama baafadheefan ka gargaarsa irratti jechuudha ta'an amma ati reefu booda naa himte san gara boodatti wanni hayyama baafanneef duraan bakkuma arga akka sareen ari'aa tura nama waa takka deengatti argitan gaafa argee keessa. Amma biiruu waraqaa ol dardarte manatti. Ilala, dhagaye.
eenyu gaafa wanni dheengadda harargetti hayyama wanni meeshaa waraanaa guutuu nutti kennan kunu sitti argisiisuu danda'a guutuu xiqqoorraa haga guddootti takka jedhu guututti jechuu wallahi guutuu maaliif amma dheengadda warri bosona jiru sitti dubbatu bakka sanaan hin gahin kaatiriisi maal dubbanne miti maaltu naan ga'e ayye dhiisa dhugaa rabbii dubbatuuf ka guyyaa takka namni bilbileen dubbatee hin jiru maal ani keessallee wayi gala nam tokkollee wayi keeka kan jenne hawaasa keenya gargaara beelawaa gargaara masgiida ijaarre jenne malee waa'ee polotikaa dubbataa hin jiru ammallee waa'ee atuuyyu dubbataa hin jirtu si waa'ee polotikaa dubbatu hin bara ebalu aangorraa haafuu hin jenne ummanni keenya akkan beelu namni keenya beelan akkan tuyu nuti wani nu barbaannu karaan aspaaltii nu bahee jiruun teen umma hawaasa keenyaa jijjiiramtee jiruun xiyyaatee jijjiirattee akkuma biyya Dubaay akkuma biyya biraa jijjiiramu